Rift Valley University horadoo bayyanannaa gaaddisa gaafa aduu garaa namoo geessita qalbii nabooressita gaafan wanta kee yaadu qilxuu guddicha sabaa iddoo bultii gaaf nafaa qaboof qabattee lammii qaroo keenya sangafaa abbaa haqaan ergifneeree yoo dharri jigsu miite dawoo taateen tiksineeree yoo barri giftu miite falmataan dhara jibbee dibbee sobduu gaaf cire gaanfi gafarsaaf kotteensaa gaafa dachee hu'ure yoom dhaabattee nu laalte hin dhiigde malee ati congratulations ninje era guyyaa gammachuutiin mukaa'inaa taphadhaa.
fi jaalatamtu margitu warqinaa baga nagaan bakka kanatti argamte mee maal si dhagaame gammachuu guddaan itti dhagaame guyyaan bareedaa ta'ee argeen jira baay'ee bareedaa mee eebba riiftivaalii kana irratti guyyaa har'aa haala kanaan sirba bareedaa nu sirbitee nu gammachiisaa turte akka cuftuuf maaltu si kakaase yaa'u biyya kootti ijoollee biyya kootti jajjabeessifan dhufee isaan gammachuu kanaan wajjin ta'een gammachuu barate tole dhaamsa dabarsituuf yoo jiraate barattoota har'a eebbifamanii maatii barattoota akkasumas barsiisota mooraa kan barsiisaniif yaa'u dhaamsa kan dabarsu jiru ijoolleen baratan hunduu biyya kana kan dhaalan isaanidha waan jiru hunda isaantu kana jajjabeessuu kan jiran isaanidha tole guddaa galatoomi baay'ee si jaalannaa baay'ee si tole obboleessa keenya baga gammadde siin jecha maqaa keenyu siin jedhani maqaan koo Gulumaa Gaaddisaan jedhama reeftivaalii kaampaasii Booranii waggaa sadaffaa akkaawuntingii inda faayinaansiidhaan har'a eebbifama
Kanaaf guyyaa eebbaas ga'uudhaaf bu'aa baay'ee keessa darbee yeroo ammaataa keessatti yeroo jeequmsi yeroo rakkoon garaagaraa jiru keessatti bakka gammachuu akkasii immoo waan hundumaarra darbee kiyyoo jiru darbee qormaata jiru darbee as ga'uu kootti gammachuu guddaan itti dhaga'ama baay'een itti gammadee jira. Tole guddaa galatoomii konkolaa baga gammadde isin. Ameen isinillee baga gammaddeen faana jenna. Tole obboleessa keenya maqaan keenya jedhamta? Maqaan koo Falmataa Taarraqanii Cimdiin jedhama. Barreessaadha. Tole Falmataa Taarraqanii Cimdii guyyaa har'aa mee eebba kanarratti eebba yuunivarsiitii Amboo Rift Valley damee Amboo irratti argamteeti jirta. Gammachuu maal sitti dhagahame waan sitti dhagahame? Dhugaa dubbachuuf wanti kun gaafan bakka kanatti argamee akka kanatti waan iddoo kana jiru argu tokko gammachuu keessa koona guutaa lammata immoo imimmaantu na dhufa maaliif jeneraal Taaddasaa Birruu fa'aa otoo turani otoo Elemoo Qilxuu fa'aa jiraatani Dooktar Ayilee Fidaa fa'aa otoo jiraatani gootonni qubee bocanii Oromoon akka kaka'u Oromoon akka baratu Oromoon akka qaroomu Oromoon akka of baru Oromoon akka qixa kana ga'u warri xurree kaa'ani otoo as jiraatanii arganii kan jedhu yoo yaadu baay'ee imimmaan na qaba. Goonni lammiif hin jiraata, hin dhalata, hin du'a. Obbo Dinquufaas dabalatee namoota Rift Valley kana bu'uuraniif kun hojimanee ta'ee hojimanee sana immoo fiixaan baasanii akka kanaatti arguun immoo gammachuu guddaatu natti dhaga'ama jechaadha. Rift Valley dhugaa dubbachuudhaaf Oromoodhaaf lafee dugdaati. Oromoodhaaf lafa baqaati. Oromoodhaaf gaaddisa aduu jalatti jalaa dheessanidha. Baay'ee gammadeera, baay'een gammadee warri har'a eebbifaman firoonni isaanii maatiin hundummoo baga gammaddan jechuullee nan barbaada. Kanatti aansees Rift Valley'dhaaf anis hojii xiqqoo wayii hojjedheen ture. Rift Valley University horaddoo bayyanannaa gaaddisa gaafa aduu garaa namoo geessita qalbii na booressita gaafan wanta kee yaadu. Qilxuu guddicha sabaa iddoo bultii gaaf nafaa qaboof qabattee lammii qaroo keenya sangafaa abbaa haqaan hirkifneeree yoo dharri jigsu miite da'oo taateen tiksineeree yoo barri giftu miite falmataan dhara jibbee dibbee sobduu gaaf cire gaaffi gafarsaaf kotteensaa gaafa dachee hu'ure yoom dhaabattee nu laalte hin dhiigde malee ati kan jedhu hojjedheefin ture dhugaa dubbachuuf baay'ee gammadeera barsiisoti as keessa jiranis baga gammadan uummannis baga gammade gara fuulduraattis kun jabaateetti fufuu qabaan galatoomii oolmaa gaarii siin jenna guddaa galatoomii gammachuun kee gammachuu keenya gammachuu walii keenya waan ta'eef guddaa galatoomii siin jenna. Ayyee ulfaadha. Tole obboleetti keenya baga gammadde siin jecha maqaan keenya siin jedhanii maal bakka barattu nu ibsiti gammachuu guyyaa har'aa sitti dhagahame suma yoo ibsite warra. Galatoomii Hawwiin Kabbaboon jedhama kompiitar saayinsii. Kompiitar saayinsii arfaffaa eebbifamtuu bara kanaaf mee guyyaa kana eebbifamuu keetti gammachuu maal sitti dhagahame? Baay'een gammadee galata waaqaa guyyaa irraa geenyeef. Galatoomii konkolaa baga gammadde siin jenna akallee maqaa keetti. Hawwiiniisa Dhaabaa jedhama dipaartimentii kompiitar saayinsii. Kompiitar saayinsii eebbifamtuu bara kanaaf baga gammadde siin jecha mee guyyaa har'aa maal fakkaata akkamitti maal sitti dhagahame? Baay'ee namatti tola akkuma argitanitti baay'ee gammanneerra. Waaqaaf galanni haa ga'u. Tole guyyaa gammachuu gaarii konkolaasiin jennaan baga gammadde. Galatoomi. Atti guyyaa har'aa argamtanii baga gammaddanii konkolaasiin jenna maqaa keessan nutti himtanii gammachuu guyyaa har'aa isinitti dhagahames uummata isin daawwachaa jiru kanaaf guyyaa har'aa eebbifamaniif akka qoodan isin jenna maqaa keerraan kan. Tole maqaan koo Taaddasaa Garramaan jedhama. Guyyaa har'aa kanatti guyyaa baay'ee ani itti gammade keessaa guyyaa tokko guyyaa har'aati. Guyyaan kun guyyaa addaati anaaf. Rift Valley kanaaf maal sitti dhagahame ganna keessa ta'uunsaallee ganna keessa ta'uunsaa hamma tokko wanti natti dhagahame hin jiru garuu namatti tola kun birraa fakkaatallee. Ayyee baay'ee nama gammachiisa konkolaa baga gammadde siin jenna galatoomi. Asillee maqaa kee? Eshi maqaan koo Nagaasaa Daksiisaan jedhama. Guyyaa har'aa yuunivarsiitiin Rift Valley damee Amboo haala kanaatiin bifa miidhagaa fi baay'ee namatti tolu kanaatiin eebbifamtoota amma kana iddoo kanatti walitti qabatee mooraa yuunivarsiitii Amboo keessatti eebbisiisaa jira. Isa kanaafis immoo hirmaattota isaa keessaa nama tokko ta'eetiin argamee jira. Kanaaf baay'ee gammadeera. Baay'ee natti tola. Warreen kaaniinis baga gammaddanii baga firii dadhabbii keessanii itti dadhabdan baga argitanii jechuu barbaadu. Ayyee kabajamii ulfaadhu eebba gaarii haa ta'u konkolaatuleeshinii siin jenna galatooma. Aadaa uffattee akkanaan bareeddee bakka eebba yuunivarsiitii Rift Valley Ambootti argamteetti jirta. Mee guyyaa har'aa maaltu sitti dhagahame dhaamsa maalii qabda? Guyyaa har'aa kana gammachuun koo humna kootoriidha. Gammachuun koo
lammii barate arguu kootu guddaan gammada. Lammii baratetu biyya karaa, lammii baratetu dukkana ibsaa. Kanaaf lammii barate ija kootiin arguutti baay'ee guddaan gammada. Ayyee har'aan kana gaa ijoollee eebbifaman kana gammachiisuudhaaf natti fakkaata akkanaan uffata shawaa uffattee bakka kanatti argamteetti jirta. Mee kanaaf ijoollee kana gammachiisuu fi yookiin kakaasuuf maaltu si kakaase? Egaa ijoollee kana gammachiisuudhaaf ani maqaan koo Dhaabaa Tolasaan jedhama. Tajaajila leenjii shubbisa godinaalee Oromiyaati kan irratti hojjechaa jiru. Ammattiin kana dargaggoota ijoollee baandii kiyyaa yookiin shubbistoota godinaalee Oromiyaa irratti leenjaa jiran qabadhee asitti argamuun koo ogummaa barnootaa guddaatti aartiin waa guddaa qaba. Aartiin bu'aa guddaa qaba. Aartiin gadda of keessaa qaba. Gammachuu of keessaa qaba. Aartiin dukkana ibsaa. Aartiin riqicha jireenyaatti. Aartiin daawwitii uummataati. Kanaaf nuti barumsaa fi aartii gargar baasnee ilaallu. Galatoomii haamsa keetii fi yeroo biraa waliin wal agarraa gammachuu gaarii guyyaa gaarii. Isiniif irra guyyaa gaarii haa ta'u. Baga gammaddanii congratulations isiniin jecha maqaan keenya isin jedhama. Baga walumaan gammanne maqaan koo Girmaa Mulugeetaan jedhama. Guyyaa har'aa gammachuu maal sitti dhagahame dhaamsa malee? Baay'ee gammade. Baay'ee tolee jira. Galatooma isinis cuuftanii yaada nurraa fuuchuu keessaniifis baay'ee gammadeera. Baay'ee. Barattoota guyyaa har'aa eebbifamanii fi maatii isaanii akkasumas barsiisotaa fi waan dhaamtu yoo jiraate? Maatii barattootaa fi barattoonni Rift Valley University Amboo Damee Amboo baga gammaddan isin jechuun barbaada. Itti aansis maatiin barattootaas baga gammaddan jechuun barbaada. Walumaa galatti barumsi hin dhaabbatu jabaadhaa. Uumuudhaafis dameen keenya barattoonni keenya waa uumutti kireetiviitii irratti baay'ee cimina qabu. Kanaafuu gara fuulduraatti for future waan gaarii irra qabdu yaada. Ayyee siifillee guyyaa gaarii guyyaa gammachuu gaarii maatiif haa ta'u galatoome. Congratulations! Baga gammaddan! Faamasi! Jirtu! Eessa jirtu?